السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشم هركفون ورونا من تبروس كم نجاجرتو هردفتو تافي كبجمتو تكيان السنجرة كم سنجام ميكو برمضان أكم السنجرة هجير هجين كوبي في رمضان تفكوا باجر تاني السنجرة كم جين بين وأكل فاتو الجمعان بينا أسمانوكا رمضان الفجر ربي نجايا التين وعجو رمضان كيرين وفاقول سنجرة أسمامي لامسة كوتاكن كابا إتنين وفي لامسافي gorsawiiti jechuudha. Innis maal seetanii warri biyya namaa kana keessa turtan isinuu chaalenjii hedduu dabarsitanii ni beeytanii jechuudha. Malatti hojjettanis yeroo ramadaanaatis bakka barattanii homaa isinitti fakkaatu homaa waan haaraa miti. Egaa ka warroota haaraa reef gara biyyaarraa dhufan yookaan reef gara biiroo irraa dhufan warroota mana kanaa mana amma seenan kanaaf haaraa ta'an qoonqaayyuu haa beekanii afaanuu haa beekanii warroota mana kanaaf madaamii tokkoof haaraa warri ta'an jechuudha. Warri amala nama sanii hin beekne yeroo ramadaanaa kana kanama eegu rabbumaa haga danda'ameen of eegaa jechuu barbaadeeti. Innis maal seetanii footoo kana ilaalaa footoo kana eegalaaltanii booda fotoon kun maalii harka namaati mucayyoo kana zayitii danfatu irratti jige jechuudha. Zayitii danfa irratti jige harkisii akkanatti akkasin argitan kana ta'e jechuudha. Egaa ka maal seetan yeroo kaaniyyuu yeroo makaaniyyuu ni beeytanii dalagaa isaanii kushiinaa keessa ni ulfaata. Rabbiin nama haa eegu. Keessaa yeroo ramadaanaa kana immoo ni baay'ata jechuudha. Ni baay'ata keessaayyuu waan akkamittu baay'ata. Waan zayitiin hojjetamu kanneentu baay'ata. Waan zayitiin danfifamu kanneentu baay'ata. Innis saambusaa xabbasuu jira. Geemaati jedhanii waa hedduu baakuraa jedhanii waa hedduu jechuudha. Keessattuu yeroo kan hunduma keenya rabbiin nu haa eegu of eeggadhaan isin jechuu barbaada obboleeyyiin kiyya. Innis maal seetanii warri nyaata hojjettan yeroo ramadaanaa kun innuyyuu nama jarjarsaa isin immoo maal gochuu qabdarree egaa hin jira nama qaalittiiwwan tokko tokko jechuudha. Maqaa isaanii dha'u maal godha maqaa isaanii dhaareessatti isaan argachuuf maqaa isaaniidha. Isiniif gala jedheetiin yaada. Maaliifi rafaatu oolan hin beeytan. Rafaa oolan bakka yaada malee rafaa oolanii jechuudha. Rafanii asraan erga darbee booda kan hirribaa ka'anii akka qilleensa lafa hanqisanii samii hanqisanii jidduu kana si ari'antu jira jechuudha. Jidduu san keessatti jidduu asrii fi jidduu magriibaa san keessatti jechuudha. Jidduu sanitti maal hojjechuu dandeessa? Jidduu sanitti bar ka gara safaraatitti qophaa'uu qabu. Malee jidduu sanitti ka hojjetamuu miti. Isinii galee ani waan ofii kiyyaa arge jechuudha. Namoonni warra amala akkasii qaalitti amala akkasii qabdu bira warri jirtan jechuudha. Har'a hin hojjettanii mika har'aa wajjin hojjetaa hartanii yoo isin yookaan kushiina isin wajjin seenteeyyuu yoo isin wajjin seeninu kophaa keessanu maal gootan? Yoo masan jechuudha boru maaltu hojjetamaa? Boru maal fa'aatu hojjetama? Jettee yoo masan gaafachuu qabdaa jechuudha. Maaliif ree isin rafaa ooltee yaada malee ata gasiin kaatu isi eeyda heeyyama isi eeyda jechuudha. Keessattuu yeroo ramadaanaa kana filannoo isaaniitiin akka yeroo kaanii ufumaa waan barbaadde hojjettu jechuudha. Filannoo isaaniitiin waan barbaachisu ofii isaaniitis ajajan jechuudha. Ati immoo maal gootaree har'uma gaafatteet waan fireezaa keessaa baastee ganama qopheessitee keettee yeroo jarri rafu sanitti jechuudha. Qopheessitee waan muramuu qabu mummurtee qopheessitee kaayattee waan akka salaaxaa waan akka askiriimii kanneen waan akka juusii hojjetamu kanneen waan qorroo qabu kanneen hojjettee gizeedhaan firiijii keessa kaatteet achi gaafa isin kaatee immoo waan akkanaas ajajje gaafa san immoo suuta jettee tasgabbii hojjettaa jechuudha. Yookaan immoo kaatee matama keetti irra kana hunda kanas akkana godhe ammoo akkana godhe ammoo akkas godhe ammoo kana fidi ammoo kana deebisa ammoo kana fidi yeroo sanitti jarjararraa yeroo jarjaraa hin beektan isaan wallaahi waan hojjetan hin beekan. Muddaman taanaan jarjaran taana waan hojjetan hin beekan jechuudha. Isinii galee maaliif ati kuftee ati cabdee yeroo sanitti isaan hojiin isaanii sun haa geeffamuu malee dafteetiniin
gara safara waan hojjetamu hojjettee akka qopheessitu achi dhiyeessitu barbaadan malee yeroo sa'aatii koofsaati cabdee isaan oduun qaban dantaas hin qaban jechuudha. Isinii galee kanaaf yeroo sanitti isii hin eeginaa dursaatii gaafadha ofii keessanii yoo hojjettan isin yoo ka isin hojii hojjettu ta'e ani gizeen hin qopheessaa maaltu hojjetama boruu akka nu jarjarsinitti maluma sisteemii waan gaafatta jechuudha. Sani achi gimmaasha irraa haga siin kaatutti waan hojjetamu gimmaasha irraa hin hojjettaatu yoo isin sitti miti. Gimmaasha immoo ka hojjetamu ka hafu san waan isin booda sitti moddu san isaan tartiibaan hin dhumatu hin beeytanii hin baay'ata jechuudha yeroo ramadaanaa kana. Salaaxaan bichaanuu aynata hedduutu hojjetama. Kana waan ta'eef isin of eeggannoo jechuudha. Muddamuu yeroo sanitti achi fiiguu as fiiguu foroonii kana jahan isaa shanan isaa bakka tokkotti lukkustee gaazii waa hedduu jechuu san keessatti odoo jarjartu waliin buustee zayitiin sunis facee miidhaa sirraan ga'uu danda'a jechuudha. Muddamaan hundi hojjetu tokko. Isinii galee kanaaf of eeggannoo tini hojjedha jechuu barbaade akkuma isaan isin jarjarsan san isinillee gulufuu hin qabdanii of eeggataa jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa warri keessa turtan warri qaalittii teessan amala beeytan inuu beeytanii beeytanii yoo gizeen qophooftanii warri amala isii hin beeyne immoo gaafattanii yoo isiinuu isinitti himin gaafattanii waa hedduu sa'aatii kana keessatti hojjechuun hin danda'amu. Isinii galee hojjechuun hin danda'amu. Hagati kaatu waan akkanaa jalaa hin hojjedhaa natti himi jettanii gaafachuu qabdan. Maaliif yeroo ramadaanaa kana hojiin keessanuu qulqullina yoo ka ta'u ta'e yeroo ramadaanaa kana dirqama isaan xiyyeeffannaa ka godhan kan baay'atus hojii nyaataati. Isinii galee hundi keessanuu beeytan waan ta'eef kana yeroo sanitti of eeggadhaa sirrittiin isinii jedha obboleeyyan kiyyaa. Maaliif ani waan ofii kiyya argee fi yeroo dura hin beeyne san jechuudha. Maaliif tokko tokko immoo rafaa oltee oduma sitti hin himin iyyuu gaafa sa'aatiin darbee achi akka nama baannanii achi utaaltee kaate jechuudha. Ati maa waan akkana gooteen geessin jala ati maa waan akkana gooteen geessin jala siin jetti. Si galee ana waan na mudate jechuudha. Isin jedha waan jala hojjetamuu qabu jala hojjetattanii kaan immoo jalaan baasaa deeman isaan hin dhumatu tokkochisi himan hin dhumatu hin beeytaami haga faxuurri dhumatee geessee haga ishaayiititti waanuma adda addaa waanuma tokko si ajijan tokkoon jechuudha. As heeloo jedhaa as maal jedhaa as keemaateedhaa as baabuuradhaa asii ayinataan asiin kun kana nyaadhodhaa asiin kun kana nyaadhodhaa asiin kun nan tasmaamoo jedha. Kana waan ta'eef isin jala hojjetachuu qabdanii teettanii isima eeydanii gizee isin kaatetti mataan keessan isin zooruu hin qabuun isin jedha obboleeyyan kiyya haga danda'ame jala hojjetadha. Kanaaf yeroo baay'ee hin ariifatinaa. Wallaahi ariifachuu hin barbaachisu. Ka itti hojjettattan siliindarii gaazii ho'aa yeroo kana jechuudha. Rabbiin nama haa eegu yeroo jechuudha. Akkasuma isin jedha obboleeyyan kiyya. Warri beeytan inuu beeytanii warri hin beeyne immoo barumsa isiniif ta'a gorsa isiniif ta'a jedheetiin yaada. Maaliif waan dhiifamuu qabne tokko waan hojjetamuu isaa hin beeyta ta'e tokko isii bichaa teessee hin eegini ati jalaa fixadhu siin jechuu barbaadeeti. Maaliif yeroo isin kaatetti si'i ka cinqamu si'i ka jeeqamu si'i ka asii achi sammuu kee biizii ta'u waan ta'eef akka isin jedha obboleeyyan kiyya. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.